Ashama akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun qophii addaa sagalee bilisummaa Oromooti. Hunda dura baga jala bultii waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromootiin geenyee jechaan qophii addaa har'aaf qindeeffadheetti isin dabarsa. Dhaabni kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa waggaa 50ffaa Jubilii Warqii jalqaba baatii dhufuurraa kaasee sadarkaa guutuu addunyaatti kabajachuudhaaf biyya keessaa fi biyyoota alaatti koree qopheessituu dhaabee sochiitti jira. Imala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamuu walakkaa jaarraa lakkoofsisee ilaalchisuudhaanis jimaata dabre hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa miidiyaadhaaf ibsa laachuun kan yaadatamu yoo ta'u, koreen qindeessituu biyya keessaatis guyyuma kana ibsa gabaabaa laatteetti. Kunis qophii addaa har'aa keessatti sochii koreen qindeessituu biyya keessaa itti jirtu akkasumas bu'aa bahii adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 dabran keessa kutee as ga'ee fi dhimmoota hegeree qabsichaa irratti walitti qabaa koree qopheessituu kan ta'an Jaal Alamaayyoo Diroo keessummaa qophii addaa sagalee bilisummaa Oromoo taasisee qabadhee dhiyaadheen jira. Nu hordofaa isiniin jedha. Afeerraa keenya simattanii argamuu keessanii fi durseen isin galateeffadha. Jaal Alamaayyoo Yooyyaa. Fayyaa keessanii baga wala akkuma dhaggeeffattoota keenyaaf amma haga ta'e irraa jalqaba isaa irraa xiqqoo dhumarraa tuquu yaale egaa hundi kan keenyaa dura dursoo baga irra deebiidhaan waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromootiin walumaan geenyeen jedha. Mee isin akka walitti qabaa koree qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessaatti sagantaa adda addaa baastanii qophii akka jirtanii miidiyaaleedhaafis ibsa jimaata dabre laattanii jirtu. Sana duras beeksisa adda addaa baastanii jirtu. Addi bilisummaa Oromoo waggoota 50 darban kana keessaa imala keessa qaxxaamuree as bahe kana ilaalchisuudhaan qophiin qopheeffattan maal fa'aadha? Hunda dura qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo uummata Oromoo baga waggaa 50ffaa hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootiin nu ga'een jedha. Barri kun bara waggaa 50ffaa qabsoon keenya qabsoon bilisummaa Oromoo itti eegaledha. Qabsoon kun bara 1970 isa hundeeffamu isa dura sochiiwwan adda addaatu ture. Oromoon erga gabrummaa jalatti kufee asii guyyaa tokkoyyuu gabrummaan natti toleera jedhee fudhatee ittiin bulee hin beeku. Humnuma danda'een ganda gandaan bakka jiruun bifa humni isaa danda'een fincilaatuma ture waggaa 100 oliif jechuudha. Kana keessa qabsoowwan bebbeekamanii fi seenanii ragaa bahu tokko tokko ni jiranii. Isa keessa qabsoon Baalee isa tokko, qabsoo hidhannooti, fincila diddaa gabrummaati. Isatti aansuudhaan aadaa Oromoo gadi dhaabuudhaaf immoo Arfan Qalloo keessatti waan deddeemaa ture uummanni Oromoodhaan ni beeka. Waa hunda caalaa garuu qabsoon Maccaaftuu lamaan eegalame deemee Maccaaftuu lama bakka qabsoo qabsoon kun akka hundeeffamu taasifame jechuudha. Maal jechuu barbaadeni addi bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa sana kabaju hundeeffamuu isaa dura bifa adda addaatiin qabsoon Oromoo keessatti akka deemaa ture dagatameeti miti jechuudha kan jedhe. Inni kun addi bilisummaa Oromoo qabsoo bifa adda addaatiin kaan bifa nagaadhaan akka Maccaaftuu lama akkuma duratti jenne sana. Kaan immoo bifa aadaa ofii deeffachuu fakkaatuun akka Arfan Qalloo faatti deemaa ture sun. An akka Baalee immoo kan hidhannoodhaan jalqabe suni bifa tokko qabaatee kaayyoo tokkoo fi tarsimoo tokko qabaatee akka lafa qabatuu fi
hayyoonni fi qabsaa'onni bara sana jira walitti dhufanii kan itti bu'uureessanii jechuudha. Hireen murteeffannaan qabsoon amma har'aatti galiin hin taane kuni wayita sana kan lafa taa'edha jechuudha. Qabsoo kana waggaa jalqabamu kaasee amma ammaatti waan bu'aa bahii baay'ee keessa deemame. Rakkoo baay'eetu qabsoo kana mudate. Qabsoo kana hoggaan isin jedhu qabsoon kun qabsoo uummata Oromoo waan ta'eef uummati Oromoos badii ta'aa ture kana rakkoo ta'aa ture kana gidiraa ta'aa ture kana keessaa bifa tokkoon yookaan bifa biraatiin irraa fudhachaa ture jechuudha. Elemoo Qilxuufaa yeroo kana waggaa 50 baranaati kan qabsoo hidhannoo jalqabanii lubbuu isaanii kennanii qabsoon kun akka duubatti hin deebine dhiiga isaaniitiin mata duree isaa barreessanii darbanii jechuudha. San booda dhaabni kun egaa akka jaarmiyaatti of jabeessaa akka qabsaa'aatti immoo diina isaa wajjiniin bitaa mirgaan qabsaa'aadhuma itti fufaa ture. Ofiinis gadi dhaabaadhuma dhufee Oromiyaa guutuudhumaanis wal gahaa dhufee bara 1976 kora sabaayyuu gaggeeffatee hundee isaa gadi fageeffatee qabsoo hidhannoos qabsoo poolitikaas qabsoo dippiloomaasiis deemsisaadhuma ture. Garuu kan isa mudate waan hamaadha. Fakkeenyaaf bara 1977 akkasumas bara 1978 waggaa tokko waan ta'u lolli Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti deemaa ture. Lola gidduu sanatti deemaa ture sana bilisummaa Oromoo karaa lamaan diina hamaa kana ofirraa rukutaa ture jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadha mootummaa Somaaleetti duule kuni adda bilisummaa Oromoo gidduutti argatee kama isaatiin humna danda'een lolaanii ture. Waraanni dargiidha waggaa sanaa waraana baay'ee cimaa ture. Somaaleen immoo humna guddaa ture. Itoophiyaayyuu weerartee lafarraa fudhachuudhaaf asii duultee turte. Kana gidduutti egaa qabsaa'onni keenya wareegamanii waan asii fasii miti jechuudha. Kana hundumaa dandamatee deemee qabsoon kun hoggannoo isaa filatamee immoo jajjabaatee hojii dippiloomaasiitiif hojii gargaarsa gaafachuutiif biyya alaatti dirqamaaf hoggannoonni keenya wayita ergaman Shenigaaratti bara 1980 akkuma seenaan yaadatu hogganni gara sanatti godaane hunduu sababa amantiidhaan waliin qoodu Oromoon nuti Oromoodhaaf Oromummaadhaaf qabsoo Oromootiif manaa baane amantiidhaaf manaa hin baane jedhanii warri amantii garaagaraa qaban kun bakka tokkotti waliin jiranii addaan bahuu didanii seenaa hin dagatamne seenaa bara baraan calaqqisu tokko immoo barreessanii hundi isaaniiyyuu wareegama kafalanii jechuudha. Wareegama lubbuu kafalanii jechuudha. Sana Oromoon yoomiyyuu ani irraanfachuu hin qabne mallattoo tokkummaa keenyaa bara baraa ta'eetiin jiraata jechuudha. Gara fuulduraas seenaa keessatti chaaptara guddaa boqonnaa guddaa qabatee kan jiraatuu fi kan yaadannudha. Adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo ammayyuu waggaa waggaadhaan an kabajnudha guyyaa goototaati jennee jechuudha. Qabsoon kun egaa kana qofa miti gara dirree dhiyaatti soggaa babal'atu akkanuma jilli qabsoo kana gara dirree dhiyaatti babal'isuudhaaf dirree bahaarraa dhufe dirree lixaa seene kuni ishiruma bara sana mootummaan dargiidha geggeessan gara namoota 8 keessaa namni 8 summii nyaachisanii nama tokkotu keessaa hafanitti fakkaata warri kaan lubbuu isaanii kaffalanii jechuudha. Namni sunis immoo namni irraa hafes harka diinaa bu'ee mana hidhaatti balaa adda addaatiif saaxilamaa ture jechuudha. Maal jechuudha kun egaa uummanni Oromoos kan ayyaana waggaa 50ffaa kabaju kun hundumtuu beekuu qabu. Addi bilisummaa Oromoo lolaanis kufee kuffisaa ture. Qabsoo barbaachisaa gochaa ture. Garuu akka ta'eeti hoggana isaatu immoo irraa wareegama guddaa kaffalaa ture. Jaarmichumti jalqabu
qabsoo kana eegaluyyuu mataarraa yani namoonni baay'ee wareegama kaffalaa turan jechuudha. Baaroo Tumsaa fa'aa yaadannu akkuma warra Shiniggaa jennu kana Badhoo Dachaas fa'aa kun hunduu wareegama baay'ee ulfaataa baay'ee guddaa ta'e tokko kaffalee dhaabni kun. Akkasuma ta'e immoo kaayyoon isaa kaayyoo dhugaa waan ta'eef namoonni kaayyoo kanatti aman immoo cichoomina addaa warri qaban waan keessa jiraniif qabsoo kana hoogganaadhuma inni wareegama kaffalee hoogganni kuni haamilee ta'ee fi warra abaniif jechuudha. Jabina ta'ee fi qabsoo kana gaggeessaa bara 1991 immoo gahamee jechuudha. Wayita mootummaan Dargiidhaa kufee mootummaan Ihaadigii fi mootummaan ABO'dhaa dhaabni EPRDF fi dhaabni keenya ABO'n wal ta'anii adda durummaadhaan chaartara biyya kanaa gaaffii uummataa akka deebisutti lafa kaa'anii jechuudha. Kana keessatti addi bilisummaa Oromoo gahee guddaadha taphate. Chaartara kana lafa kaa'uun Oromiyaatti daangaa taasisuun biyyi Oromoo akka jiraatte addunyaadhaaf ibsuun afaan Oromoo deebi'eetoo afaan baadiyyaa kan ture ka afaan magaalaa keessatti namni haasa'uudha ittiin qaanfatu kan arraffamaa ture kan baay'ee tuffatamaa ture suni deebi'ee afaan barnootaa akka ta'u afaan hojii mootummaa sanaa akka ta'u qabsoonni aadaadhaan godhamaa ture akka deebi'eetoo ijaaramu gochuudhaan kan waaqa ittiin galateeffatan irreechaan bara 91 keessa wayita ABO'n dhufe kan Bishooftutti akka gaariitti akka kabajamu taasise jechuudha. Waan jigee ture, waan badee ture, waan Oromoon harkaa dhabaa ture sana hundumaa dachaasuudhaan waggaadhuma tokko Finfinnee keessa waajjira Gullallee ture sana keessatti Oromoon kutaa Oromiyaa hunda keessaa qofa otoo hin taane Walloorraa, Goojjamirraa walitti dhufee wal mararfatee tokkummaa isaa agarsiisee waan addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kun eenyummaan Oromummaan addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kun eenyummaa isaa ta'uu ragaa bahe jechuudha. Walirratti hirkatee walirratti boo'ee sheekonni qeesonni otoo nafni warra amantii tokkummaan Oromoo akkamitti barbaachisaa akka ta'ee fi akkamitti akka uummanni kun diigamaa ture mallattoo ta'anii warra agarsiisanii jechuudha. Sana booda poolitikaan biyya kanaadha yeroo hundumaa shiraan kan guutame gidiraadhaan kan guutamedha. Fudhatama addi bilisummaa Oromoo wayita sana argate filannoo dura snap election jedhama. Snap election kana deemsifna jedhanii yaalii filannoo deemsifna jedhanii yaalii godhame sanaan addi bilisummaa Oromoo akka guutummaatti filatamuudha deemu waan baraniif Finfinnee magaalaa Finfinnee kana iyyuu dabalatee jechuudha. Akkamitti addi bilisummaa Oromoo as keessa akka bahuu danda'u mootummaa keessa akka bahuu danda'u shirri biraa dalagamutti gattaa'e jechuudha. Isa duragaa addi bilisummaa Oromoo nagaadha of kennee waraana qabu waraana gara 40,000 ta'u kaampii 5tti galchee jira. Waraanni isaa kun akka nagaadhaaf jecha qawwee lafa kaa'ee biyyi kun gara nagaatti deemuu dandeessuuf sochii adda addaa gochaa turanii suni hunduu waan addi bilisummaa Oromoo qulqullummaadha lafa kaa'e kuni isaan garuu waraana kana akkamitti marsanii bakka waraanarraa siquu fi addaan facaasuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuu akka danda'ani waan adda addaa malaa turanii jechuudha. Haala kana keessatti addi bilisummaa Oromoo bara 1992 wayita mootummaa keessaa dhiibamee bahu waraanni bakka isaarraa buqqa'eera. Tarsimoo fi qabsoon dura ittiin deemaa ture suni haalli isaa akka hin taane jalaa ta'eeti wareegamni wayita sana kaffalame wareegama guddaa ture. Waraanni keenya akka malee wareegama hamaa kaffalee baay'een immoo qabamee mana hidhaa Huursoo
galamsoo bakka adda addaa Oromiyaa keessa guutuu jechuu danda'amutti lafa mana hidhaa turanii. Kanaafuu lafa rakkoo ture, baay'ee rakkoo ture. Isa qofa miti ammas bara 1991 fi 92 as turame kana keessa Jaal Gammachiis fa'aa waajjira seenanii Booranatti ajjeesurraa eegalee ergammoo dhaabni as keessa dhiibamee ba'eessis hoggantoota gurguddaa kan akka Jaal Milkeessaa fa'aa kan akka Nadhii Gammadaa fa'aa Jaal Buruusoo fa'aa namoota lakkoofnee fixuu hin dandeenye kuni nurraa dhuman jechuudha. Ammas hoggantoota ciccimoo dhabne jechuudha. Kun egaa wareegama guddaadha. Dhaaba sana diiguudhaa fi humni wayyaaneedhaa waan qabu hundumaa itti bobbaasee dhaaba qulqullummaadhaan haqa Oromootiif falmu kana dhaaba shororkeessaa akka ta'e wayitti dhiyeessanii addunyaan illee akkasitti akka fudhatu taasisuudhaaf yaalii adda addaa godhanii dhuguma addunyaan immoo haqa kana waan beekuuf akka isaan yaadan illee fudhannee fi garuu duula humna qabdu hundumaan mootummaa wayyaanee mootummaan Ihaadig jedhamu sun humna qabu hundumaan adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'ee jechuudha. Biyya keessa biyya alaatti. Qabsoo hidhannoo fi qabsoo dippiloomaasiitiin mootummaan riisoorsii qabu qabeenya qabu kana hundumaa dhaaba kana balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjete jechuudha. Manni Oromiyaa keessa bakki hunduu gola hidhaa ta'e. Mana hidhaa lakkaa'anii fixuu hin dandeenye namoota hidhamanii miti. Manni hidhaayyuu lakkaawamee hamma har'aatti hin beekamu. Isaanuu hoggantoonni mootummaa sanaa wayita sana jiran kan mana hidhaa seenanii bahan akka Siyyaa Abiraafaa jedhaman suni manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhanii ragaa bahuudhaaf dirqamanii jechuudha. Isa keessatti qabsaa'onni baay'een immoo mana hidhaa kana keessattis lubbuudhaan ajjeefamanii as buuteen isaanii immoo kan wallaalame meeqas hin jiranii jechuudha. Dhaabni kun egaa kana hunda dandamachuutu irra ture. Kana hunda dandamatee. Dhiifama jaalalamayyuu adda sinkutuu kootii fi waggoota 50 darban dhiibbaa gama diinaatiin alarraa gaheetti dabalee keessaayis gufuuleen hedduun danqaaleen adda addaa hedduun dhaabicha mooraadhuma qabsoo keessaa akka mudatan ni beekama. Rakkooleen keessoo kun hoo akkamitti ibsamu laata? Kun egaa waggaa jaarmaan akkanaa kun rakkoo hamaan irratti mudatu keessaanis rakkoon hin dhalata. Kun jaarmaa addunyaa irratti ammoo beekamedha. Dhaabni kun hogganni keessas kaan abdii muruurraa kaan qabsoo kana bifa kanaan itti bahuu hin dandeenyu karaa biraatiin deemna jechuudhaan filannoo adda addaa keessa seenanii dhaabicha gara qoqqoodutti immoo deemamee jechuudha. Ammas gaa cichoomina qabsaa'otaa irbuu ganama seenan sanarraa warra siquun barbaanne jaallan lubbuu isaanii kaffalanii nuufi fakkii ta'anii darban kana karaa nuusaa kana irraan baqan warri jedhani ammas itti cichanii dhaaba kana kufaati irraa hambisanii jechuudha. Kuni yoo xiqqaate kan namni baay'een beeku kan bara 1998 fi bara 2008 keessa waggaa dhaabarraa fofottoqanii bahanii ifatti lallabame jechuudha. Kun egaa kaayyichi adeemsi qabsoo sanaa waggaa dheeraa fudhateera. Bifa kanaan keessa deemuu hin dandeenyu. Yookaan jijjiirama kaayyoo fiduu qabna. Achumaanis immoo jijjiirama tarsimoo fiduu qabna jedhanii tattaafachaa turanii jechuudha. Kun egaa dhaabicha sadarkaa diigutti deemsisuuf ture. Ammas immoo warrumti cichoomina kana itti baran warri kaayyoon kun galma isaa ga'u malee irra hin qabne warra irbuu ganamaa sana ganuudhaaf fedhii hin qabnetu dhaabicha jiraachisanii jechuudha. Akkuma argine immoo warri dhaaba kanarraa fufuttuqanii bitaa mirgatti babbahanii maqaa dhaabichaas fudhatanii deemanii dhaaba shanjaa ta'anii dhaabaawwan shanjaa ta'e jedhamee abdeeffamaa ture afurfamaa ture garuu dhaabichi tokkichuma. Shanis jaas hin taane lamas sadis hin taane. Isuma kaayyoo ganamaa sana eege
isuma tarsimoon waan kaa'ameef sun bakka ga'uu qaba jedhee itti amane sanatu dhaabicha of harkaa qaba jechuudha. Dhaabni tokko akka barbaadanitti addaan diiganis miti, seera qabaa, sirna qabaa, dambii ittiin bulmaataa qabaa. Namni dhaabicha keessatti rakkoo qabaatillee haala rakkoo qabu sana ittiin falmu seeraaf sirna mataa ofii qaba waan ta'eef bifuma sanaan deemama malee akka barbaadanitti akka shaqaxaatti walii gadi harkisanii kuni dhaaba kiyya jechuun danda'amu jechuudha. Injifannoo dhaabichi argamsiisaa ture jaalachaa qabsoo hafe immoo bakkaan ga'uudhaaf rakkina nu mudataa jiru kana nuuffaa dadhabaa lamaa wal sibsiisuu hin danda'amu. Amma umurii fedhe yoo fixe egaa ganama qabsoon kaa'ameef sun bakka ga'uu qaba jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo uummata sochoosee qabsoo kan hunda waggaa siin ga'u gateettii qonnaan bulaa, gateettii horsiisee bulaa Oromoo irratti hirkateeti. Qabsoon kun qabsoo ofitti hirkannooti. Gargaarsa hin qabu, deeggarsa duubaan qabu. Kanaafuu galanni guddaan qabsoo wayita waggaa 50ffaa kana faarsinu adda duraan dhufanii wareegamtoota keenyatti aanee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa gammoojjii keessatti lafa rakkootti, lafa beelaatti, lafa dheebutti qabsoo kana bira otoo nafiin waan danda'an godhan sun hunduu yaadatamuu qabu jechuudha. Addi bilisummaa Oromoos qonnaan bulaarra taree booda qeerroos gurmeessee qabsoon qeerroodhaan immoo karaa nagaatiin akka finiinu biyya keessattis taasifamee qabsoo waggaa 3 waggaa 4 otoo walirraa hin citin deemaa tureen immoo mootummaadhuma cunqursaa mootummaa maqaa dimokiraatawaa of fakkeessee waggaa 27 biyya kana keessaa addatti immoo Oromiyaa miidhaa ture sana ofirraa kuffisee jechuudha. Gaafa kufus bara 2018 addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu abdii horatee jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu ni danda'a jedhee mootummaa haaraa dhufe kana wajjiniinis Asmara irratti haasa'ee as biyya keessattis immoo miseensota jiranii fi deeggartoota jiraniif yaada kana ergee mari'achiisee biyyatti akka deebisu taasifame jechuudha. Erga biyyatti deebi'amees karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf akka waliigaltee sanaatti waan karaa waraanaa sirnaaf seera qabatee akka deemu inni karaa siyaasaas akkasumatti sirnaaf seera qabatee akka deemuu fi karaa nagaatiin gaaffii poolitikaa Oromoon qabu kana furtee dhumaa itti kennuudhaaf ni danda'ama yaada jedhuun as deebi'ame jechuudha. Garuu otoo oleen buliini akkani dura ibse sana qabsoonni biyya kana keessaa mootummaan biyya kana bulchuu mootummaa haqaaf dhugaa irratti hundaa'e waan hin taaneef siyaasni biyya kanaa immoo shiraa fi gidiraadhaan namxalame waan ta'eef ammas deebi'amee waa'ee rakkina Oromoo kana gaaffii poolitikaa Oromoo kana taa'anii mari'atanii hiika itti kennuurraa adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaan gaaffii kanas wajjin balleessana yaada jedhutti cehamee jechuudha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo deebi'ee ammas gidiraa hamaa keessa seenee jechuudha. Hoogganoonni isaa, miseensonni isaa, deeggartoonni isaa guutummaa Oromiyaa keessatti mana hidhaatti immoo guuramuun gattaa'e jechuudha. Akkuma barame sana gaama manni hidhaa afaanuma Oromoodhaan dubbataa. Wayitaa amma haasofnu kanallee hoogganoonni karaa nagaatiin biyyi kuniin fooyya'aa rakkoon Oromoo hiika argachuu danda'a jedhanii abdatanii dhufan suni amma sa'aatii ani haasa'u kana mana hidhaa keessaa gidiraa argaa jiran jechuudha. Kan lakkoofsa isaanii hin beekne deeggartoonni miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa kutaalee Oromiyaa bakka adda addaa keessatti mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Kun immoo waggaa ta'u amma baras wayyaanee sunillee fakkeessuudhaaf illee gara seeratti dhiyeessanii waan seerri murteessallee hojiirra oolchuudhaaf tattaaffii godhamee jiru jechuudha. Amma hidhamtoonni hoogganoota keenyaa erga seerri mana seeratti dhiyeessanii seerri walaba baasee akka mana isaaniitti galanii murteesse gara waggaa 3 ta'eera. Garuu waggaa 3 kana iyyuu mana hidhaa jiru. Sanuu mana hidhaatti jijjiiranii
waggaa qaamni dhimma ilaallatullee mana hidhaatti isaan ilaaluudhaa dhufu mana hidhaa tokkorraa gara mana hidhaa biraatti akka tapha daa'imaa walii gadi fuudhanii tiroorisaa jiru jechuudha. Waan itti gaafatamummaa jedhamu mootummaa gibira uummatarraa sassaabee biyya bulchu kana mootummaa caasaa meeqa qabu seeraaf sirna nan qaba jedhu kana keessatti dhalli namaa akka barbaadametti akka waan bara gabrummaa fakkaatu akka garba ofii bara durii garguranii yookaan bitanii tokkotti mana hidhaa biraatti geggeessanii iyyamee miidiyaan iyyee addunyaan hiriira nagaa bahee iyyee sooshaal miidiyaa irratti labsiin iyyi meeqa darbee qaamaan gaafatamee xalaan gaafatamee deebii dhabeet har'a hogganoonni keenya dhukkuba hamaan qaqqabamanii tajaajila gahaallee dhabanii rakkina kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye keessa jiru jechuudha. Tole hedduu galatooma. Waggoonni 50 dabran qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin durfamuu akkuma wareegama akkaan ulfaataa ta'e gaafatee milkii fi injifannoo argamsiises ni qaba. Milkiilee argamanii fi injifannoolee hanga ta'e tokkollee ta'u goonfataman kanneen akkamitti ibsitu? Kun egaa waggaa 50 kun wareegamni inni fide, wareegamni inni adda bilisummaa Oromoo gaafate, wareegamni inni uummata Oromoo gaafate lakkaawamee dhumuu miti jechuudha. Waggaa 50 kan waggaa kabajnu rakkoowwan kana hundumaa yaadataadha. Dhuguma akkan duratti jedhee qabsoon kun sila qabsoo qofa miti, wareegama kaffaluu miti. Akkuma jedhee Oromiyaa arganne irraa guutummaa akka barbaadettis ta'uu barbaadu afaan Oromoo afaan hojii ta'eera. Aadaan Oromoo irraa qaanii tokko malee bakka fe'etti mul'achaa jira. Aartiin Oromoo guddatee jira. Oromoon international community fuulduratti beekamaadha. Akka waggaa 50 irraa waggaa qabsoon jalqabamuu miti. Oromoo sin beekanii, Oromiyaa sin beekanii. Isarra taree rakkina polotikaa biyya kana keessa jirullee bara ammaa international communityin hubannoo gaarii qabaaf jennee yaalla. Kun injifannoowwan argannedha. Injifannoowwan argannedha. Garuu injifannoowwan kun amma qabsoon itti barbaannu sana bakka gahutti itti fufuu qabaadha. Akkuma beeknu amma Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessa waraanatu deemaa jira. Waraana hamaatu jira. Nagaadhaan bahanii nagaan galuun baay'ee namatti ulfaata. Uummata miliyoonaan lakkaa'amutu buqqa'ee jira sababa waraanaatiin jechuudha. Qe'ee isaaniirra hin jiranii. Kanaan wal qabatee akkuma miidiyaatti himamaa ture uummanni kun sababa rooba dhabuutiin, sababa caamsaatiin keessaa uummanni Booranaadhaa, uummanni gammoojjii Baalee keessa jiru beelaan baay'ee miidhamee jira. Dinagdeen harkaa kufee jira. Uummata jireenya hiyyummaa keessa jirtu itti baay'ata. Kanarratti qaala'umsi jireenyaa kun baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Magaalaa keessatti jiraachuun ulfaataa ta'ee jira. Waanni kun hundi wal qabatee waraanni buqqa'uun beelli qaala'insi jiru wal qabatee biyya kana gara rakkootti geessaa jira jechuudha. Kun hundi waan ta'eef otoo kun jirus gidduudhaan hin beektanii lolli guddaan Tigraay irratti banamee qabeenyii fi dhalli namaa meeqa irratti lubbuunis darbee otoo bu'aa tokko irraan argatiin bifa ta'een amma bifa nagaa fakkaatuun dhaabbatee jira. Amma dhumaatti akkamitti akka ta'u wajumaan laalla. Kun hunduu waggaa biyyi kasaa dhugaa mootummaan sirna kana geggeessu of keessa deebi'ee karaa nagaatiin dhugaan uummata kanaa maalinniin haqni uummata kanaa maalinniin maaliif falmama maaliif waanni kun taa'amee haasa'amee hiikaa argachuu dadhabe jedhee carraan inni baneen jiru jechuudha. Kana ala tattaaffiiwwan akka mootummaan kana godhe jedhamuudhaaf hirmaannaa warra dhimmi ilaallatu keessaan qabaanne
waan miidiyaa konsepshiniidhaaf waan fakkaatu tokko hojjetaa jira jechuudha. Waan akka diraama fakkaatu wayiitu hojjetamaa jira. Waan haqaa miti hojjetamaa jiru. Amma gaa kanarra geenye jira. Qabsaa'onni Oromoo, uummanni Oromoo, uummanni haqaaf dhaabatan addunyaarra jiran hundumtu amma deemame kana waggaa 50 keenya kabajnu hubannee mirga arganne kanas ilaallee egeree keenya ilaaluu qabna jechuudha. Egereen keenya maali? Qabsoon waafi kana hiree murteeffannaa uummata kanaa uummanni kun akkamitti akka bulu mootummaa barbaade akka filatu akka guddina isaatii ta'utti akka isaa mijatutti naaf ta'an jedhu akka tolfatu gochisiisuu danda'u kanatu nu hafee jira jechuudha. Isa kanaaf har'a wareegamni kaffalamaa jira. Isa kana nuti akka bilisummaa Oromoottis karaa nagaatiin hiikatti kennuun ni danda'amaa jiru. Kana yeroo baay'ee ibsineerra hayyu dureen keenyas bahanii ibsaniiru gara fuulduraas ibsuun itti fufumaa jecha. Kanaaf naan waraanni bilisummaa Oromollee rakkoo poolitikaa Oromoo kana karaa waraanaatiin ala karaa nagaatiin yoo murtee argate fedhii isaanii akka ta'e isaanis karaa miidiyaa ibsaa turanii tattaaffiin karaa nageenyas jalqabamee jira. Amma dhaabbatee uummatatti abdii horee suni amma dhaabbate malee tattaaffiinis godhamaa tureera jechuudha. Egeree keenya irratti nuti tokkummaa keenya eeguun nurra jira. Diinni kan amma hojjetaa jiru tokkummaa Oromoo kana diiguudhaan rakkoo adda addaa Oromoo keessatti uumuudhaan Oromoo kana walitti naqee yoo dadhabsiise malee uummanni kun yoo tokkummaa qabaate yoo gamtaan dhaabbate fuuldura dhaabbachuu akka hin dandeenye hubataa jira. Kanaafuu halkanii guyyaa bifa beekamuunis bifa hin beekamneenis kan hojjetamaa jiru. Uummata kana gandaan haa ta'u, gosaan haa ta'u, amantiin haa ta'u, waanuma kennatiin adda qoqqooduudhaa fi hoggaas bobba'anii uummata kana tuttuqanii duubatti deebi'anii argaa jirra jechuudha. Uummanni garuu kana waan baay'ee irratti dammaqee fi gamtaasaa cimsee tokkummaasaa cimsee garaagarummaan haasa'amu kuni Oromoodhaaf toluudhaaf yookiin garee faarfamuu tokkoof toluudhaaf otoo hin taane addaan qoodanii uummata kana caccabsuudhaaf karaa saaqqachuu ta'uusaa baree daran amma kanaan dura godhe caalayyuu tokkummaasaa ibsuu danda'u qaba jechuudha. Tole jaalamaa dhaamsa addan sinbuta dhiifama dhaamsa keessan gaatarii gara maayirraa waan jiru uummataaf dhaamuun keessaniin oolu kanaaf dhaamannoo takka odoon darbinii adda sinkute. Waa hedduu dhagaa waan amma naa tarristan waan waggoota 50 darban bu'uureeffamuu adda bilisummaa Oromoo ti jalqabee sana durayyuu sochiilee qabsoon bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin bifa jaarmee odoon qabatin dura maal fakkaata ture bu'uureeffamuu adda bilisummaa Oromootiif wanneen kan haalota sababa ta'aniif sana booda hanga yeroo hammaan kana keessa jiru keessatti waan bal'aadha dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf kan ibsitani. Mee gara waa'ee qophii ayyaana waggaa 50ffaatii fi qopheessitaniitti haa deebnu qabiyyee isaatti gabaabinumaan jechuufan jedhe dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya akka caalaatti hubachuu danda'aniif. Waggoota 50 kana keessatti imala ABO'n keessa bahee as gahee yookaan haala sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABO'n hoogganamu waliigalatti sadarkaa har'aatiin gahuu keessatti adeemsa deemame kana bifa mariitiin haa ta'u ayyaana amma qophaa'e kana keessatti ibsuudhaa fi akka akeekkattani kan kana dura ibsaa turtani. Qabsoo waggaa 50 ol fudhate kana keessatti yookaan eega bifa jaarmee qabatee qabsoo waggaa 50ffaasaa guutee jiru kana keessatti kutaaleen hawaasaa qonnaan bultoonni hojjettoonni yookaan kanneen hojjetaniidhaaf qaambolan ogeeyyiin hayyoonni qaamonni hawaasaa adda addaa wareegama hirmaannaa adda addaa taasisanii jiru. Wareegama qabu, wareegama kafalan qabu. Qabsaa'onni dirree falmaatti qabsoo hidhannootiin gaggeessan kanneen aartii fi bifa aadaatti bifa adda addaatiin gaggeessan ni jiru. Waltajjii yookaan ayyaana qopheessan kanarratti seenaa hamma kana bal'atu waggaa 50 kana bifa kamiin calaqqisiisuudhaaf yookaan akkamitti akka hundi keessatti of arguu danda'u sochiin dhaloonni durii kan
dhaloonni ammaa dargaggeessi hanga har'aan tanatti wareegama baafamee fi baafamaallee jiru kanallee bifa calaqqisuu danda'u. Akka ayyaanni kun kabajamuuf maalidha wanni isin itti qophooftan? Akkamitti akka hunda hammatu yookaan bifa maaliif waan waggaa 50 yeroo gabaabaa keessatti ibsuun nama rakkisa jedhee waanan hubadheef akkasitti waanan yaadeeffan kana isin gaafadha. Qaamota adda addaa maalidha wanni isin saganteeffattan jira laata? Baay'ee gaariidha saganteeffanne irraa waan inni seenaa qabsoo kana duratti tarreessuu yaaleef iyyuu waggaan 50ffaa kun bifa addaatiin waggaa kabajamu waan inni yaadachuu qabuu fi waan inni beekuu qabu bal'aa ta'uusaa hanga tokko irraa tuttuquu barbaadee tananii nuti akka sagantaatti waggaa 50ffaa kana waggaa kabajnu waan sadii bu'uura godhannee kaane jechuudha. Waan sadanii bu'uura godhannee kaane kun maal inni tokkoffaa wareegamtoota keenya yaadachuu qabna. Wareegamtoonni waggaa 50 kana keessatti lubbuu isaanii, qaama isaanii, qabeenya isaanii kaffalan kanneen mana hidhaatti dararaa adda addaatiif saaxilaman, kanneen biyyaa buqqa'an, kanneen lubbuu isaanii dhaban, maatii isaanii faca'e kana hundumaa Oromoon bakka jirutti yaadachuu qabaadha. Isaan ol kaasuu qabna. Isaan of fuuldura qabuu qabna. Akka Daawitiitti of fuuldura qabuu danda'uu qabna. Kun egaa wareegamtoota nuti maqaan beeknu sadarkaa hoogganaa jijjiiranii fi kanneen maqaan isaanii bifa adda addaatiin seenaa irratti tarreeffame qofa osoo hin taane kan gammoojjii Oromiyaa keessatti otoo falmanii kufan baay'eetu jira kan maqaa isaanii nuti hin beekne. Ilmaan qonnaan bulaa, ilmaan horsiisee bulaa kanallee bakka jiranitti namuu yaadatee qabsoo isaa akka haaromsuudhaaf maaliif akka waan wareegamni kun hunduu kaffalame of gaafachuudhaaf isaanis immoo jiraachisuudhaan qalbiidhaan yaadaan jiraachisuudhaan seenaadhaan jiraachisuudhaan akka hojjetu gochuudha. Kuni kaayyoo tokkoffaadha. Waggaa 50ffaa keessatti waggaa kabajnu jechuudha. Inni lammaffaa immoo yeroo hundumaa rakkinaa fi waan nurra ga'e qofa haasa'u otoo hin taane wareegamni kun waggaa kaffalamu. Wareegama guddaan kun waggaa bifa adda addaatiin bahu bu'aan nuti arganne jira. Bu'aan nuti arganne amma guutus yoo ta'uu baate arganneerra. Kanaaf wareegamni kun kaffalame har'a Oromiyaa jennee faarsina. Har'a afaan Oromootiin haasa'aa jirra. Har'a miidiyaan Oromoo xiqqaatus bakka adda addaatti bifa adda addaatiin jira. Aadaan Oromoo haasa'ama. Uffanni Oromoo nyaanni Oromoo har'a magaalaa keessatti biizinasa ta'ee namni suuqii banatee ittiin nagaru ta'ee jira. Asii biyya keessas biyya alaatti illee beekamaa jira jechuudha aadaan keenyas. Kanaafuu isa kanas immoo ayyaaneffachuu qabna. Maaliif bu'aa wareegama sana hundaati waan ta'eef. Mimmi'eeffachuu qabna jechuudha. Yaadachuu qabna jechuudha. Wareegamni kun hundumaan kaffalameef kana fiduuf malee tasa boodatti waan badee miti akka hin taane wal yaadachiisuu danda'u qabna jechuudha. Kun isa lammaffaadha. Kaayyoon inni sadaffaan ayyaanni kun irratti bu'uureffamee hojjetamu immoo as geenye jira. Wareegama ammanaa kaffallee bu'aan argachuu arganne kanas argannee as geenye jira. Ammoo har'a irra teenyee waggaa laallu qabsoon kun ammas xumura irra hin geenye. Bakka yaadameef sana hin geenye. Kanaafuu isa kana xumurachuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu namuu yaada wal jijjiiruu qaba jechuudha. Yaada walii hiruu qaba. Gamtaa keenya eegnee addunyaan akka nu bartuu taasifnee irraa carraa addunyaadha wal barree kana cimsannee nuti biyyi keenya gaaga'amaaf akka hin saaxilamne uummanni akka amma deemaa jiru kanatti waraanan buqqa'ee qeessaa irraa akka hin fiigne beelaan rakkoon uumamaas kana keessa hin jira. Kanaanis akka rakkoon hamaan nu mudanne uummanni bulchiinsa ofii akka hin dhabne hattuun seenee qe'ee qonnaan bulaa qe'ee horsiisee bulaa akka barbaadetti akka hin seenne gosa warra qabsoo fakkaatanii nama saaman meeqatu gaa miidiyaan as baasaa jira. Kun hunduu akka hin taane ofitichee seeraaf sirna ofitti godhee uummanni kun maal godhee akka rakkoo kana keessa bahuu danda'uu fi qabsoo qabsaa'aa fi ture kana mirga isaa fi kana akkamitti argachuu akka danda'u irratti mari'atee yaada burqisiisuu danda'u qaba jechuudha. Kuni sadan irratti bu'uura godhamee ayyaanni kun kabajamu. Amma gaa waggaa ayyaanni kun kabajamu biyya keessattis biyya alaattis
bifa kanaan waggaa kabajamu seenaa baay'eetu as bahuuf deema jechuudha. Kanaan dura wareegamtoota isaatti bilisummaa Oromoo hangalmeessee harkaa qabee ni jira. Kan harkaa hin qabnes ni jira. Maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan Oromoota baay'eetu bakka baay'eetti kufee jira. Amma odeeffannoon bifa danda'ame sassaabamuu danda'utu irra jira jennee yaadna. Waanni kun immoo walitti qabamee seenaa waggaa 50ffaa qabsoon kun dabarse kuni bifa galmeetiin kitaabaan as bahee dhalootaaf akka ta'utti qophaa'uu danda'u qaba jechuudha. Kabaja ayyaana kana kabajneetu manatti galotoo hin taane waan odeeffannoo roga adda addaatiin sassaabamu kana walitti finnee gara kitaabatti illee jijjiiruu gara dookumantarii viidiyoo wayiitti illee jijjiiruun akka danda'amutti hojjetamaa jira jechuudha. Kuni maaliif seenaa lafa kaa'uudhaaf haaluma tokko faarsinee otoo hin taane seenaan gara fuulduraa barnootaaf ta'a. Dhaloonni amma jiru kuni akka yeroo baay'ee dubbachaa jirru harki 80 ta'u waggaa 50 gadi. Maal jechuudha? Qabsoo kana keessatti dhalate jechuudha. Qabsoo kana keessatti dhalate waan ta'eef ofii isaatii qabsaallee ta'ee gadi ba'ee waa gochuu hin dandeenye. Maatiin isaa, firri isaa, hiriyaan isaa namni ni beeku qabsoo keessatti wareegamee akka jiru beeka. Bifa tokkoon yookaan bifa biraatiin hariiroo qabsoo kana wajjin qaba jechuudha. Jireenya irra jiraachaa jiru kana akka amma jiraachaa jiru kanatti akka jiraachuu akka jiraatu waan taasise qabsoo kana waan ta'eef hariiroo wajjin qaba jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun hunda haammata. Warri hafan harka 20 jennus warra qabsoo kana bu'uureessee asiin ga'e keessa warri keessa jiranii jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoo hunda haammata waan ta'eef miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo otoo hin taane uummanni Oromoo hunduu akka kabajudha. Akka isaa mijatetti. Akka isaa toletti amma biyya keenya keessatti akka barbaaddenitti godina irratti aanaa irratti ganda irratti gadi bu'anii uummanni kun waan darbe kana mari'atee yoo rifleektii godhee irratti haasa'ee otoo hojjetee baay'ee nutti tola. Garuu haalli siyaasa biyya kanaa rakkoo waan ta'eef kana gochuun hin danda'amu. Garuu namuu immoo waggaa buna dhugus waggaa bakka adda addaatti wal argus bakka amantii isaa ta'u maalii wal argus waan kana kaasee yaada waggaa 50 kanaa gangalchee waan nuuf kana akkamitti argachuu akka dandeenyutti haasa'ee kabajuu hin danda'a jechuudha. Mana isaatti kabajuu hin danda'a jechuudha. Ollaa isaatti kabajuu hin danda'a jechuudha. Akka isaa mijatetti hin jenneef kanaaf. Nuti immoo asittis amma danda'ametti dura sagantaa guddaa qopheessuu yaallee turre haala isaa ilaallan kennataa miti. Kanaafuu namoota xiqqoos ta'u akka gaafa adoolessa tokko akka ka'umsaatti jechuudha. Walgahii qopheeffannee jirra. Walgahii sana yoo milkoofne akka miidiyaanis tamsa'uun goona. Namni isarratti bu'uureffatee akka waliin deemu goona jechuudha. Galmatti immoo waan bifa amma teekinooloojii ammayyaa isa online jedhan kanaan waan tamsa'uudha moo waan bifa kamiiti irraa akka itti uummanni illee akka caalaatti itti qophaa'uu danda'uuf yookaan akka dhaggeeffattoonni keenya irra caalaa hubachuu danda'aniif maaliif namni qaamaa qalbiidhaan akkuma isinuu jettan hundumtuu seenaan qabsoo kanaa seenaa tokkoon dhala Oromooti. Oromoo irrayyuu darbee kanneen biyya sana keessatti impaayera sana keessatti cunqurfamaniiti hundumtuu waan kana qalbii guddaadhaan eegaa jira. Kanaaf bifa kamiin itti qophaa'ame isa manatti namuu haala isaaf aanjeen kabajuun addatti isa dhaabni gaafa adoolessa 1 fi 2 qopheeffame kana wanni hanga ammaatti as baheetti qopheeffatanii xumurtanii kana jettan ni jira laata? Akkuma jedhe as biyya keessatti galma xiqqoo keeffannee namoota qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kaffalan kan dur mana hidhaattis qabsoo hidhannootinis qabsoo poolitikaatinis waan adda addaa hojjetaa jiranii xiqqoos ta'u nama murtaa'e walitti finnee yaadannoodhaaf jechuudha. Walga'iin geggeessina jedheera. Isa malee immoo akkuma atu jettee amma warra qaama biyya alaa jiran wajjiniin walgahii karaa teekinooloojii irratti hundoofne Zoom miitingii goone biyya keessas biyya alaas walitti dhufanii akka haasan haalli taasifamus mijataa jira. Quba qabaadhu egaa Oromoon biyya hambaa bahe kun baay'een isaa
bifa qabsootiin bahe qabsootu biyyaa baase waan ta'eef hogganoonni duraanii baay'een illee hayyoonni baay'een illee qeerroonni akkasumas dubartoonni baay'een biyya alaa jiranii ani qabsoo kana akka gaariitti beekan irratti hirmaatan wareegama guddaatti kaffalanis waan jiraniif qaamni biyya keessaa fi biyya alaa kunis amma danda'ame akkuma duratti jedhame teekinooloojiidhaan gargaaramee walgahiin gaggeessaa jechuudha. Isa haala immoo biyya alaatti biyya dimokiraatawaa waan ta'eef carraa baay'eetu jira. Gareen adda addaa Oromoon biyya addunyaarra faca'ee jira bakka adda addaa jiranni bakkuma jiru sanatti immoo ofii isaatiis galma tolfatee ayyaana kana seeraa fi sirna itti godhee bareechee akka kabajuudha eegnaa jechuudha. Waggaan ayyaanni adda addaa bakka adda addaatti gaggeeffamuu danda'a. Maaliif Julaay waan adoolessi tokko akka guyyaa ayyaana kana kabajuudhaaf isa jalqabaa ta'etti fudhanne nuti. Baatii adoolessaa keessa yoomiyyuu garuu namnu bakka jirutti akka itti toletti walitti dhufee haasa'uu hin danda'a jenne akkuma waan irratti mari'achuu barbaadu kana waan waggaa 50ffaa kana akka isaan mijatutti tolfachuu hin danda'ama jenneeti bifa kanaan qophoofnee jirra. Odeeffannoowwan immoo akka jalaan baanii fi roga adda addaatiin akka guuramuu danda'anii fi amma fakkeenyaaf biyya keessatti koree xixiqqaan dhaabbatan jiru. Koreen kun gara damee 8 qabu. Maaliif akkan jedhee wareegamtoota keenya yaadachuun irra jira. Keessoo xiyyeeffannoo guddaan kenname achirratti waan ta'eef hoggatoota durii keessaa koreen kana hordofee odeeffannoo karaa sana jiru walitti sassaabutu jira. Koree hayyootaa jira. Hayyoonni keenya qabsoo kana keessatti wareegamni isaan kaffalammaa inni gumaachi isaan godhammaa inni jedhee adda baasu jechuudha. Qeerroo jira, dargaggoota jira. Kun wareegama guddaa kaffalaniiru. Isaanis roga isaaniitiin ilaalanii akka fidan godhu jira. Dubartoonni keenya qabsoo kana keessatti hirmaannaa ajaa'ibaa godhaniiru. Seenaa keessatti biyya kana keessatti murteen du'aa dubartii irratti kan murame qabsooftuu adda bilisummaa Oromoo irratti. Kunuu seenaa mataasaa guddaa qaba jechuudha. Kuni dubartoonni keenya qabsoo hidhannoonis qabsoo politikaanis waan ajaa'ibaa hojjetaniiru. Koreen kun isa nu sassaabe jechuudha. Koree siviil sarbaantii hojjetaa mootummaatu jira. Hojjetaa mootummaa keessa bifa adda addaatiin durii jalqabamee caaseffamee yeroo Baaroofaa irraa jalqabamee jechuudha. Jaal Baaroofaa seenaa irraa akka hubannutti jalqabamee waan ajaa'ibaa hojjetaniiru. Waldaa hojjetoota Itoophiyaa keessa illee seenamuudhaan dhaaba kana gadi dhaaburraa waan isaan kun irraa eegalee erga siyaasis waan isaan hojjetan baay'eetu jira. Akkasumas immoo artiistota jira. Artiistonni qabsoo kana keessatti gumaachi isaan godhan laayyoo miti waan guddaadha. Akkasumas immoo miidiyaan xixiqqoos ta'u bakka adda addaa jiru kunillee gahee miidiyaanis qabsoo kana keessatti qabuu fi akkasumas immoo qabsoo amma kabajamaa jiru kanas immoo deebisee uummataaf ibsuu danda'u irrattis koreen miidiyaas dhaabbatee jira jechuudha. Kun egaa koreen amantaas hin jira. Dhumarratti koreen amantaan Islaamaa sheekota baay'eetu seenaa ajaa'ibaa qaba. Qabsoo kana keessatti karaa amantii kiristaanaas keessota baay'eetu qabsoo kana bu'uureessuu irraa jalqabee waan ajaa'ibaa kontribiitii godhanii jiranii ammallee itti jiranii hundumtuu gaa jechuudha. Amantiin waaqeffataas maalinnis gahee ofii qaban waan ta'eef isa kana keessatti karaa sana san jiru akka nu jala nafne koreen itti dhaabbatee jira jechuudha. Biyya alaas akkasumatti dhaabbatee jira. Kun egaa waan waggaa 50ffaa keessatti kabajnu biyya keessatti haala dhiphinaayyuu haa ta'u malee amma danda'ametti exhaustive waan hunda walitti qabee an fiduudha. Akkan jedhe dhumarratti bifa kitaabaatiin ani dookumentii ta'anii waraabaman immoo bifa dookumentariidhaan ogeessonni ta'anii an irratti hojjetan ta'a jechuudha. Ameebii waggaa dhufana akka piroojeektii tokkotti isarratti hojjennee waan tokkoon as bahuun hin danda'ama jedhee yaada. Bifa kanaan qophaa'amee itti jiramaa jechuudha. Hedduu galatooma jaalalamaa yoo waan
itti qophaa'aa jirtanii fi waan immoo gara fuula duraatti gochuudhaa fi saganteeffatan irratti qabxiilee bal'aa naa kaastanii jirtu jedheen abdadha. Dhimma reefi odoo isin haasoftanii ibsitanii adda isin kuteettan deebi'a. Maaliif namni hedduun waa'ee imala qabsoo bilisummaa Oromoo waggoota 50 darbanii yookaan walakkaa jaarraa lakkoofsisa kanaa yogguu kaasu wareegamni baafamee injifannoon argame yookaan milkiin hanga ammaatti hanga yoonaatti goonfatame akkuma jirutti ta'e. Imalli qabsoo adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 bu'aa bahii fi gufuu danqaalee aarsaa jajjabduu gaafate seenaan galmeessee darbee jira. Kaleessi keenya har'aa fi bu'uura har'a immoo boruuf galaadha. Isa darbe sanarraa mee gabaabaadhumatti maal baranna, maal kaayyeeffanna, maal guduunfannee irraa hubannee qalbifannee boruuf maal qabannee haa deemnu akka qabsoo bilisummaa Oromootti, akka qabsoo waggoota 50 darbaniif wareegamni akkaan qaaliin itti kafalame kanaatti jecha maal irraa baranna? Qabsoo waggaa 50 kanarraa waan baratamu waan laayyuu miti waan baay'eetu irraa baratamu. Kanan yaadutti fuuldura warri seenaa kana qoratanii fi waa'ee seenaa kanaa barreessanii waan qabsoo kanarraa baratamu bal'ina isaa sirriitti gadi fageenyaan uummataan ibsu jedhee yaada. Ani amma natti mul'atu garuu tokkoffaa qabsoon Oromoon gaggeesse kuni qabsoo sirna gabroonfataa ofirraa jigsuuf gaggeessedha. Biyyoonni colonized ta'anii sirna gabroonfataa ofirraa gaggeessan Afrikaa guutuu keessa baay'ee jira. Kan Oromoo kun adda. Kunan Oromoo kun adda ta'uunsaa beekamuu danda'utu irra jira. Maaliif uummata nu fakkaatu bifaanillee adda ba'uu hin dandeenye guddinaa fi qaroomaan nu wajjin jiru nun caalle tunu kuffifate. Isa tunu gabroomse nu. Kuni qabsoo gabroonfataa ta'uu isaallee amma addunyaan nu hubachuu dadhabuutan dhufeef nashariin qabsoo biyya kanaa an Oromoodhaa adda waan ta'eef. Kuni kophaatti kan laalamudha jechuudha. Sirna seenaa kolonii addunyaa yookaan barreessanii kan akka Oromoo kun adda ta'eeti barreeffamee as baanatti fakkaata. Hoggaa nama si fakkaatuun kufe nama qarooma hin qabneen kufe gabrummaa sana jala bahuudhaa fi wareegamni kaffalamuu fi rakkoon keessa darbamu dheeraa akka ta'edha irraa baranna jechuudha. Inni tokko. Inni lammataa uummanni kun gaafa gamtoome gaafa tokko ta'e gaafa walitti dhufe humna isa gabroomse kana qofaaf miti humna addunyaaf illee baay'ee kabajaa fi sodaa qabu ta'a jechuudha. Kana argisiifnee jirra yeroo adda addaa. Kanaaf amma diinni yeroo baay'ee kan rasaasaa fi hidhaa fi maaliin rakkisurra uummata kana addaan qooduudhaan qofa jiraachisuun danda'ama jedhee amanu jechuudha. Ifa baanii dhufaniiru quba qabaadhaa. Uummata kana biyyi isaayyuu biyya kanaa miti. Biyya dhufetti deebisna warra jedhee magaalaa kana keessa taa'ee haasa'ee waan Oromoo asii fuudhee Maadaagaskaritti galcha jedheef immoo badhaasa argatee aangoo polotikaa argatee aangoo irra jiru jira barnan. Namni nuti beeknu jechuudha. Oromoo salphisuudhaan, Oromoo xiqqeessuudhaan biyya kanatti aangoon argattu malee Oromootti kabajaa jechuudha miti. Haqa Oromoo eeguudhaan miti. Kan barnoota guddaa namaa kenna. Waan sirna falmaa jirru kuni sirna akkamii akka ta'e. Kanaaf gaa uummanni Oromoo gamtoominaan waan bifa adda addaatiin uummata kana diiguu danda'u irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan mari'achuudhaan yoo waliin ta'e eenyu fuuldura dhaabbachuu akka hin dandeenye arginee jirra jechuudha.
Kan biraa ani akka ajaa'ibaatti qabsoo waggaa 50 darbe kanarraa baratamuu jiraate cichoomina, persistence. Haga fe'e iyyuu dheerate akka Oromoon yoo mammaaku obboleessaatu jala ajjeeseedhani namichi ollaa obboleessa jala ajjeefnan obboleessi immoo dhiiga baafachuudhaaf nama ajjeese kana inuma deddeebi'a. Inuma dhaqa ajjeesuu dhaqeetiin dhabaa, ajjeesuu dhaqeen dhabaa, ajjeesuu dhaqeen dhabaa. Gaaf tokko har'a nan argadha jedheeti sanumaa gaagumaa baafachuudhaaf ajjeesuu dhaqeessa obboleessa sana ajjeesee jechuudha. Inni dhabe gaafasiis. Achi balbala namicha dhabee kanarra dhaabbateeti jedhan gaa. Deddeebii kiyya taati malee jireenya kee hin taatu jedhe. Kuni maal jechuudha? Yoo waan tokkotti ciccite waan barbaadde sana galmaan ga'uu nima dandeessadha. Deddeebii keenya taati malee hiree murteeffannaa Oromoo galma hin ga'a. Cichoominaan warra akkana jedhee qabsoo kana asiin ga'e barnoota guddaatu irraa fudhatama. Addi bilisummaa Oromoo miseensota ajaa'ibaa namoota dhuunfaadhaan yoo qorataman seenaa gurguddaa baatan warra qabsoo ammana ga'u kana mataarratti baatanii jalatti cabanii ofii isaaniitii badan malee qabsicha hin balleessine fi asiin gahanii dhalootatti kennaa jiran kana argaa jirra. Kuni cichoominni akkanaa kuni barnoota guddaadha. Jireenyuma dhuunfatuufuu barnoota guddaadha. Namumti baratee barnootuma tokkoon illee bakka tokko fiixaan bahuudhaaf yeroo isaatii dedikeetii of godhe tokko cichoominni maal akka ta'e isaaf galaa jechuudha. Uummata akka ajaa'ibaatti seenaan isaanii yoo barreeffame irraa barannutu dhaabni kun horee jira jechuudha. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo haqa qabate. Waa hunda caala karaa dhugaa waan cubbuun qabnu haqa ofii mirga ofii gaafate malee mirga namaatiin darbaan jedhe. Mirgi isaa sana gaafachuun immoo haqa. Waaqa biratti illee nama biratti illee fudhatama qabaa jechuudha. Kanaafuu cichoomina ajaa'ibaa kana uumuudhaafis uummata gamteessee sochoosuudhaafis gabrummaa bifa dhokataa fakkaatu kanallee ifatti baasuudhaafis kan gargaaree dhugaa kana waan ta'eef. Kanaafuu namuu dhugaadhaaf yoo dhaabbate in tura malee in bula malee gaaf tokko bakka dhugaa sana ga'uunsaa waan hin oolle akka ta'e irraa barannaa jechuudha. Kuni akkan duratti jedhe akka asirratti eenyee gabaabsinee akkanatti tarreessinee fidnu miti. Seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 50 fi isaan dura jiran kuni waan barnoota dhaloota isaan kennan kun akka gaariitti warra seenaa fi ogummaa itti qabaniin qoratamee uummataaf gara fuulduraan dhiyaata jedhee abdadhaa. Garuu waan irraa amma akkanatti alaalumatti irraa hubannu kun iyyuu jabina keenyaaf enerjii nu kennee qabsoo hafte kana bakkaan ga'uudhaaf humna ajaa'ibaa nu ta'a jechuudha. Akkasitti hubadha. Tole fayyaa ta'a walitti qabaa koree qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessatti qophiirra jiru Jaalalamayyoo Jiroo. Yaada bal'aa marii bal'aa nu waliin gaggeessitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduun isin galateeffadha. Jaalalamayyoo maayii irratti haala amma jiru kana keessatti addatti ammoo akkuma reefuu irraa naaf ibsan biyya keessa ayyaana akkan kabajannee walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo sochii bifa kamiitu kan gaggeessinee fi danqamee ogguramee haala ulfaataa keessa akka jiru beekamaadha. Ayyaana kanallee akka silaa barbaadamuu fi hawwamuutti akka uummanni keenya eegutti akka qabsaa'onni silaa barbaadanitti akka kabajanneef rakkoon tokko haaluma amma keessa jiramu kana ta'uudha kan na eertanii daawwattoota keenyaa fi ibsitanii. Haala amma keessa jiramu kana keessatti waliigala qabsichaa fi Segeree Oromoo fi Oromiyaatiif irra jirtiidhaaf wanni qabsoo kana silaa waan ayyaanatirraa akkuma jirutti waa'ee dhimma ayyaanaa akkuma jirutti ta'ee waa'uma waliigala kana keessa irra aanuudhaaf maaliif yeroo adda addaatti sirnoota Impaayera Itoophiyaatiin adda bilisummaa Oromoof qabsaa'ota bilisummaa Oromoo waliigalatti
ajjeesuu shira qabsoo bilisummaa Oromoo irratti xaxuudhaan duubatti deebisuuf tattaafachuu itti milkaa'uu haa baatanii malee jechuudha. Kun ni jira sirna bara mootitii jalqabee itti fufee bara dargiis akkasuma bara wayyaanee PP yookaan isuma ammaa bilisiginnaa ofiin jedhu ammaa kanas akkanumatu deemaa jira jecha. Haala kana keessatti uummanni keenya qabsaa'onni miseensonni fi deeggartoonni dhaabaa waliigalatti hawaasni biyya keessaa fi biyya ambaa jiru kanarraa maal baratee hegereedhaaf maaliif of haa qopheessu amma hoo sochii itti jiru kana bifa kam haa qabatu yookaan akkam haa godhuu jettu qabsoo bilisummaa Oromoo amma itti jiramu kana waliigalatti akka koree qindeessituu ayyaanichaattis dhaamsa yoo qabaattan hiree kanaan dabarfachuu dandeessuun isiniin jedha. Fayyaa ta'e waggaa 50 kana akkuma qabsoo bilisummaa Oromoo kana qofatti illee yoo of murteessinee ilaalle akkana ni hubadhutti elemoo qilxuufaa gaafa lubbuu isaanii wareeganii qabsoo hidhannoo jalqabanii wareeganii jaallansaa wajjin qabsoon kun qabachuusaa qabsoon kun amma dhugaan Oromoo argattutti ibiddan dhaabne ta'uusaa barreessanii dhiiga isaanii fi lafee isaanii barreessanii darbannatti fakkaata. Sana booda immoo yeroo baay'een kaafnu shiniggaadha. Shiniggaan immoo gamtaan keenya tokkummaan keenya kan diinni barbaraan facaasuudhaa fi addaan diiguudhaaf tattaafachaa ture suni akka diigamuu hin dandeenye jabina keenya akka ta'e hireen Oromoo tokkummaa isaa irratti akka hundaa'u chaaptara tokko barreessanii darbanii jechuudha. Amma deemnee wareegamni meeqa kaffalame yeroo ammaa kana hoggaa nuti haasofnullee wareegama dhiigni ilmaan Oromoodhaa bitaa mirgaan dhangala'aa oolaa jechuudha jigaa jira. Kuni qabsoo xumuraa itti gochuudhaaf dhiiga dhangala'aa jiru jedheen fudhadhaan. Amma qabsoon deemaa jira. Waraannis deemaa jira biyya guutuu keessatti. Akkuma duratti jenne kuni qabsoo xumuraa kana bakkaan ga'uudhaaf tattaaffii godhamudha. Yeroo kana keessatti uummanni Oromoo yoomiyyuu caalaa dammaqaa fi maaltu deema akka jiru of ilaalee waan kanatti xumura gochuudhaaf of kakaasuu danda'utu irra jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo kuni gaaffii siyaasaatii. Gaaffiin siyaasaa karaa nagaatiin mari'atamee waan heeraa fi seeraan lafa taa'e mirga Oromoo barbaachisu sana argachuudhaaf falmiin siyaasaa ta'uu qabaa jedhee amana. Isatti jiras. Har'as qaamni mootummaa kana fudhatee gattaa'ee gaaffii kana uummata gaafatee kanneen dhimmi isaan laallatu dhaabbilee siyaasaa hundumaa gaafatee hundumaa hirmaachisee rakkoo kanatti furmaata hundumaa kennuudhaaf qophii akka ta'udha kan waamicha goonu jechuudha. Kana waamicha yeroo darbees godhamaa ture ammas godhamaa jira gara fuulduras immoo godhama. Nuti gaaffii haqaa qabna. Gaaffii dhugaa qabna. Kan lubbuun namaa itti baduu hin qabne. Kan namni qabeenyi biyyaa itti baduu hin qabne. Kan jeequmsii fi rakkinni akka adda addaa otoo hin dhalatiin gaafachuu dandeenyu. Mirga keenya qabna jechuudha. Mirga keenya hir'isuudhaaf qabsoon godhamaa jiru malee mirga keenya nu guutuudhaaf miti kan nurratti godhamaa jiru jechuudha. Kanaafuu mootummaan gattaa'ee mirga keenya sanuu kan heerri biyya kanaa beekumti kenneef jechuudha. Akkamitti deebisuu akka danda'u irratti akka hojjetu waamna jechuudha. Kana yoo ta'e dhiigni jigu kuni akka dhaabbatu taasifama. Garuu bitaanis ta'e mirgaan otoo guutummaa mirga Oromoon barbaadu hin argatin qabsoon dhaabbatu hin jiru. Akkuma feeyyuu wareegama guddaa kaffaluu danda'a. Akkuma feeyyuu akkuma amma argaa jirru hogganoonni keenya mana hidhaatti tortoruu danda'u. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa bitaa mirgaan waraanan dhumachuun itti uffama malee mirgi Oromoo otoo hin argamin waan hin dhaabbatu hin jiru. Mirgi kun immoo mirguma isaaf rabbi isaaf kenne. Mirga waloos mirga dhuunfaas namni isaa kenne otoo hin taane waaqarraa argate waan ta'eef mirga kanarratti
waan mari'atamu hin jiru. Mirga kiyya naa hir'isii jedhee namni qabsaa'u hin jiru. Warri kaan nurra dhaabbatanii gateettiirra nu dhaabbatanii nuun nu xiqqeessanii mirga keenya guutuu akka hin arganne gochuudhaaf tattaaffii godhanii fi nu immoo ilmaan Oromoo mirga keenya guutuu argachuu qabna. Mirga addunyaan beekte, mirga seerri biyya kanaa beekte argachuu qabnaa jennee warra tattaaffannu gidduutti lolli deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu kanatti xumura gochuudhaaf waggaa 50ffaa kana hiree gochuudhaan uummanni irratti mari'achuu qaba jennee akka yaadattan ibsineef iyyuu isa kanaaf jechuudha. Kanaafuu amma qabsoon gara xumuraatti deemaa jira. Akka kanaan dura waggaa 50 dabarsinee kana waggaa 50 dhufutti hin qabsoofna jennee saganteeffannee hin jirru. Isa dura mirgi Oromoo bifa ta'een argamuutu irra jira. Nuti kan jennu karaa dippiloomaasii, karaa siyaasatiin settlementiin isaa dhumachuu qaba jenneeti falminaa jechuudha. Kan ammoo gadi hin jennu. Yoo uummanni tokko karaa nagaatiin, karaa siyaasaatiin taa'ee mari'atee mirga isaa hin argatu yoo ta'e addunyaan isaan beekumti kenniteef mirga isaa falmachuudhaaf qawwee kaasuun dirqama ta'a jechuudha. Kan Oromoo keessatti ta'aa jirus kan adda bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessa taa'ee waajirri isaa cufamee dabballeen isaa mana hidhaa jiraatee kan immoo sossoo mana hidhaan seenes immoo sossoo'uudhaaf dhorkamee waan tokko akka paaralaayiz godhetti taasifamee qabsoon uummataa hin dhaabbatee jechuun danda'ama. Inni kun inumaa daran qabsoo kana finiinsa yoo ta'e malee miidhaan cunqursaan gadi nama cafaquun kun gowwaa qofatu akkanatti yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf gowwaa qofatu bifa kanaan hiika hin argama jedhee jira. Adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf dargiin humna qabu hundumaa irratti bobbaaseera. Erga siyaasiin guddate malee hin xiqqaanne. Kan qabsoo lolaa adda addaa beekuu fi qabsoo keessa ture ofii isaatii booda mootummaa taas dhufe mootummaan Ihaadiig humna guutuudhaan qabeenya guddaa of harkatti galfatee irratti duuleera. Adda bilisummaa Oromoo dhabsiisuu hin dandeenye. Inni kunis dhabamsiisuu hin danda'u. Erga dhabamuu hin dandeenye falli isaa waan dhabamsiisuu hin dandeenye tokko wajjiniin teessee nagoosheetu gooteetiin hiikatti kennita jechuudha. Dhiigni sun immoo uummata adda bilisummaa Oromoo mitanii uummata Oromootiif murteessu. Addi bilisummaa Oromoo kan jedhu uummanni akka hiree isaa murteeffatu mirga qabaa. Mirgi kuni sarbamuu hin qabu jedhe. Warri amma jiru garuu nutuu sii beekan, nutuu sii murteessan hin ta'u. Uummata Oromootiif kan beeku uummatuma Oromoo sana. Isuma gaafatamuu qaba. Jiruu akkamii, jireenya akkamii, mootummaa akkamii akka barbaadu uummatichuma gaafatamuu qaba. Kanaafuu kanaaf itti dhiyaannee jirra waan ta'eef waggaa 50ffaa keenya kabajnu gonagaa akka dhaamsa dhumaatti bakka jirtanitti akkatti qabsoo kanatti xumura gochuu dandeenyu nagaaf tasgabbiin Oromoo keessattis ollaa Oromoottis akkasumas gaanfa Afrikaa guutuu keessatti nagaan akka jiraatu namu gara misoomaa namu gara guddina isaa tattaaffii gara biyyaa fi akka dhuunfattis akka ofii isaatti guddina isaatti socho'uu danda'u haala mijeessituun dura jira jechuudha. Uummata nagaati Oromoon. Woo nagaan dhufee halkanii guyyaa gammachuudha warra simannudha. Warra lolaa dhalatee jira. Warra lolarraa qofa bu'aa buufachuu bareetuu jira. Yoo lolli dhaabbate kan bu'aan jalaa dhaabbatutu jira. Nuti garee sanaa miti. Kanaafuu uummanni maal goonee akkam goonee dhiibbaa akkamii mootummaa kanarratti uumnee hiree keenya murteeffanna. Uummata guddaadha. Anamma uummata abbaan fe'e akka fe'etti miidiyaa irratti bahee itti gaafatamummaan qaba. Uummata amma naga'u kana boru ganama baatee arrabsitee waan feete jetteeni namni tokko si gaafatu hin jiru biyya kana keessatti. Oromoon abbaan qaba. Isa tiksuu hin qabu. Mootummaa isa tiksuu hin qabu. Silaa otoo mootummaa isa tiksuu qabaate. Uummata ammanaa kana namni tokko duuriyyeen karaarra deemu waggaa afaani baasee arrabsu tarkaanfii irratti fudhatee uummatammaa arrabsuudhaan jirtu ana jiraaf jechuudha ture ture. Inuma waan jajjabeessu jechuudha. Kuni dhaabbachuu qaba. Mirgi Oromoo guutummaatti kabajamuu danda'u qaba. Amma kun hin taanetti qabsoon kun hin dhaabbatu. Qabsoon kun akka dhaabbatu barbaadame karaa nagaatiin dafanii murtee kana
itti kennuutu barbaachisan jedha. Uummanni Oromoo kanaaf of qopheessuu qaba. Kanaaf dhiibbaa gochuu qaba. Kanaaf harka tokkoon qalbii tokkoon yaada tokkoon gara tokkotti socho'uu danda'utu irra qaba. Burjaajamuun irra hin jiru. Gamtaa isaatiin tokkummaa isaatiin waan kana akka danda'u abdii guddaa irraa qaba. Fayyaa ta'a. Tole isinis hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Koree qindeessituu hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa kan biyya keessatti koree dhaabbattee fi walitti qabaa kataatan Jaal Alamaayyoo Diroo yeroo bal'aa fudhattanii qophii itti gaggeessuudhaaf itti qophaa'aa jirtan akkasuma waliigalatti ammoo haala qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota 50 darban keessa darbee fi hegeree qabsichaa irratti dhaamsa jajjabaa yaada bal'aa nuuf laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Qophii gaggeessanittis akka itti milkooftan isiniif hawwaa abdadhas. Holaa bura fayyaa ta'a isinis nu jiraadha bakka jirtanitti. Jaal Alamaayyoo Diroo walitti qabaa koree qindeessituu ayyaanichaa kan biyya keessaa maqaa keessan maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin ammallee deebi'ee hedduun isaan galateeffadha daawwattoota keenya. Bifuma wal fakkaatuun koreen qindeessituu ayyaanichaa kan biyya alaa hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo toora zuumiitiin kabajuudhaaf qophii xumuree akkuma filaalarraa argaa jirtanitti waamicha taasisee jira. Qophiin itti jiran maal fakkaata kan jedhuu fi dhimmoota biroo irratti koree qindeessituu biyya alaarraas affeerree isinii dhiyeessuudhaaf ni tattaafanna. Sagantaa har'aaf qopheeffadhee kan waa'ee hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisuudhaan qophiin addaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kanumaan xumurama. Keessummoota koo akkasumas isinis daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya nu faana bu'uu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Ammas irra deebi'ee baga